gamanaan waantiyyaa fi gamanaan khayriyaa wal fakkaata. Laala har'a waantiyyaa bakkisiin jirtu laala khayriyaa bakkisiin jirtu. Har'a waantiyyaan ambasaaddara of bira tartee ilmoo isii bira tartee hojjattuu qaxarattee ambasaadarummaa shilmaata fudhattee akkana dubartiin jabdu isiin uyyuu gadi baatee isiin gorsaa hin jenne mee sirraa ati maal nama gorsita maal sirraa baratan Khayriyyaan baana mee aaddeetiyya sirraa maal baratan rakkoo warniingi baattee dhuftee shamarran biyya Arabaa dhagaa isiniin gorsaa deem kan fadhu sammuuta jijjiirii. Warahmatullahi wabarakatuh. Qaba jamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha Jaafar akkam nagaa fayyaa gaarii jirtanii naguma nagaa keessanii kan nyaataan dhadhaadha. Baga nagaa taatan baga nagaa jiraattanii dhiifama isinitti hammachuu kiyyaa fi mucayyoon kuni dhugaa jettee wallaahi. Rakkoon waantiyyaa fi Khayriyyaa kana wal fakkaataadha. Ndoom Khayriyyaa wayyaayu waantiyyaa bar haadha fi abballee eeggate umrii isiitiin alatti daa'imummaan gudeedamtee ilmoo argatte jechaadha. Gudeedamtee saa ta'u jaalattes. Isiin kun immootu jaalattee abbaa warraa naaf ta'a jettee heerumtee ilmoo irraa argattee jechaadha. Garagarummaa guddaa qaba. Maaliif jennaan ka Khayriyyaattu irra caala. Garuu har'a hoo Khayriyyaan eessa jirti? Waantiyyaan eessa jirti? Argitanii dubartii cimtuu jechuun akkana. Fakkeenya nama guddaa taatu jecha. Dubartii cimtuu jechuun waan argatte sanii nyaatatti uffatatti homa argitetti bazabbasdee boru rakkadhee jettee booyuu osoo hin taane waan kennaniif xiqqoo sanii hojjattee jijjiiramatti jijjiirtee bakka san bira darbitee ufis jijjiirtee nama biraas gargaaruyyuu baattu ufuu jijjiiruun waa guddaadha. Amma akkuma mucoon jettee waantiyyaa mana isii keessatti viidiyoo yoo hojjattuun argitan akkam keessa akka jirtu. Hojjattuu qabdi daa'imattiin isii guddatte jiru akka nama kamiittuu jiru bareedduu jiraataa jirti akka nama dureessaa abbaa qabeenyaatti. Argitanii? Isiin gaafa sanii daa'ima xiqqoo akkasii dhuftee bootte suni rakkina akkasitti argite sanii keessaa hin ba'a jettee keessaa baaterree jirti. Kanaafuu kan keenya kun immoo maaltu keessaa isii baasuu dadhabee ammas achumatti kuftee hafuu keessa darbitee kottaa isin gorsaa jechuu isiiti. Dhugaa jette mucoon kun wallahi ka viidiyoo kana hojjate mee maal nu gorsiti? Rakkattee irra deebitee rakkatuun nu gorsiti moo akkamitti yaani mee maal irraa gorfamna maal irraa nu gorsiti? Homasiin irraa nu gorsi hedduu dhabee waa hundaafuu nama jechuun namni nama gorsu nama ofiituu jijjiirama wayii fide jecha osoo ofii isaaniitiif iyyuu jijjiirama homaatuun fidini nama gorsuuni omaan barbaachisu. Gorsi garuu isimaaf barbaachisa. Obboleettiin keenya akka marattu sagalee kiyya sin dhageettu nallee beektu nan argitu garuu akka nama tokkootti jecha isin warri dubartii laal maal jedhe mucaa tokkotu mammaaksoyi takka dhuufuni dhiirummaadhaa jedhe lama dhuufuni bukkummaadhaa jedhe. Maaliif akkana jetta jennaan namni tokko takkanii kufaa jedhe garuu lama deebi'ee iddoo sanitti kufuuni nama santu nama rabbaanee jedhe. Maaliif jennaan namni iddoo itti kufe sanii deebi'ee ittiin kufu jedhe. Iddoo itti kufe san yoo ga'e of eeggannaa godha isinis galee fakkeenyaaf isin sun gaafa sanii rakkattee san hunda keessa darbitee waan keessa darbite san dagatuun qabdu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti ila osoon tuffatiin hojiin kamuu yoo hojjatte jijjiirama si fida. Waan biraa dhiisi. Amma qoraan tokko harree ba'aa tokko bittee hiitee xixiqqeessite fakkeenya nu taate mukaanis osiin dura gizee deemtee gabaarratti akkasitti qoraan bittee namarraa jumlaan bittee deemtee charcharte sanii fakkeenya guddaa nuuf taati. Maaliif jennaan osoo ta'eeyyuu saniin alatti immoo hojiin salphamatti hojjetan guute fakkeenyaaf bishaan faa waan akka laslaasaa makka faafaa deemtee hin fiddaa. Yoo fiddu achi yoo fiddu irratti herreeggata yaani in qannasa bakka makka faafaatii. Erga achi booda dhuftee suuqis haa ta'u mana kee durattis haa ta'u bakka fedhes haa ta'u firii tokko tokkoon gurgurtee maa zoorsistee gabaa keessatti hin gurgurre. Yoo gurgurtee bishaan kun akkam ta'a gadi bu'a jecha birri tirfisii fida akka achi bitte saniin hin gurgurtu. Waanuma fedhe haa ta'u
fakkeenya shiroo barbaree daayisisee waanuma fedhe haa ta'u yoo gurgurte wallahi mallaqa irraa argatta jecha adaaraa keenya tokko mee isinitti hima adaaraan keenya tokko bileettiin abbaa kiyyaa ijoollee erguma hortee fi geessite abbaa warraa isii deemu malee kuweeti jedhee kuweeti deeme kuweeti yoo deeme namni biyyaa ba'e kuni guddaaf xiqqaan qabu miiree dhiirti kun kashlabbeedha janajjane intala takka wal barate intala san fuudhe erga intala san fuudheen booda adaaraa keenya xaalli godhe ilmaanuma wajjin jechaadha erga adaaraa keenya xaalli godhe adaaraan keenyallee obsitee bakka hatta obboleeyyan isaa waan hin taane waan hin jenne hundaa jedhaniini achi kuweetii kana galee adaaraa keenya hiniike ofirraa oofe ijoolleen filanna eenyu bira taa'uu barbaadda yoo jedhaniin ijoollee hundaa nu haadha keenya bira taa'uu barbaadna jedhanii ijoolleen hunduu haadha wajjin dhufanii haatis gatta jettee odura baadiyyaallee miti yaani magaalaa akka naannoo saniititti aanaa hin qabdu malee aanaa keenya garuu magaalaa guddoodha magaalaa san dhiistee sagaltee adaamaa galte obboleettiin abbaa keenyaa kun erga adaamaa galtee geessiteen booda akkam goote isin fakkaate laala adaamaa galtee hin callisne wallahi ani zakiyyaan arge adaamaa yoo dhuftu waan hunda hin bitti shuunfaa bitti tuquraas muudii bitti naccaas muudii waan kana xixiqqoo kana hin bitti sila adaadha kana ani yoo sani haaraa suudii kana gale sila adaadha kana maal gootanii jedhaani asla wajji suuqii deeme wajji bitaa ture ayisaa kana bitti waan hunda kana bitti maal goote manuma kireeffattee injirtuu hin kireeffanne si ka obboleessa abbaa keenyatti mana obboleessa abbaa keenyaa keessa teette obboleessuma isii jecha achumatti karra duratti inni suuqii qaba suuqii isaa karra duratti mana isii ka keessa teettu dhiiste karruma suuqii isaa duratti dhuftee gurgurti maal gurgurti talbaa bitte kana shuunfaa ajjaa kana ayisaa jedhama ajjaa afaan amaariffaatiin garuu namni kenna ajjaa jedhaniin ajjaa miti ayisaa kana shuunfaa kana tuquraas muudii qobboo gommanzarii waan hunda bakka waan sila alaa bitamu kana hunda waan bittu kana uno yoo dhufte biyya keenyatti gadi rakkasa adaamarra gadi bu'aa migatiin waan achi bittee fidde kana hunda isiin itti dabalattee gurgurti osoo akkas jettu manuma obboleessa isii bira osoo teettu wallahi gaafa kaanii adaamatti lafa bitatte yaa'u caraqallee taatu hagamma jalaan diine hin bitatte lafa san irratti bitte lafa san irratti jaarte achitti galte ergatti galte boodallee hin callisne achitti illee safar sanitti akkasumatti bantee gurguruu jalqabde osoo jettu suuqi banatte osoo suuqirraa jettu osoo kaan jettu huno mana jaarattee geessite ijoolleen isii barataa jirti isii bira jirti waan barbaaddu hunda guuttatte suuqii qabdi bishaan qabdi maal qabdi hagarraa diiganii lafti garuu caraqama jedhan kana kanaafuu namni yoo hojjete ni jijjiirama gaafa sanii jaarsi isii suni jaarsi adaadaa kennaa garuu inni illee fira kenna waan ta'eef durbicha abbaa kiyyaati isiin obboleetti abbaa kiyyaati waan akkas ta'eef laal isii gatee kan biraa daasbooraa akka isaa fuudhe garuu isii sun amma eessa jirti isa biras darbitee jaarsi isaa kalamaaniin daasbooraa san biras darbitee jiru bareedaa jiraatti adaamaa galtee akka maleetti tole sanuu baay'ee bareeddu tokko araba fakkaatti diimtu tokko adaadaan kenna wallahi akka barbaadde kanatti jiraataa jirti itti tolee jechaadha hojjettuu manaa qabdi ijoolleen isii barataa fi jirti ijoolleen isii hunduu isii bira jirti dhammoo ijoolleen isii goobazii mucaan isii amma guddaan tokko dura baajaajii oofa ture amma konkolaataa oofaa tokko mootu maal keessa dalaga jedhan hunduu hojii qabattee jirti hojii yaani yeroo barumsaatiin alatti jechaadha kanaafuu namni ila kufeen hafu namni kufee hafu sun namarra baane namni rabba'u kufee bakka sanitti hin hafu jijjiirama jechaadha kanaafuu obboleettiin keenya keeriyaan osoo jijjiirama barbaadde yoo naqaata jijjiiramte garuu siin hin barbaaddu maaliif namni tokko biyya alaatii galee yeroo san gargaaranii mallaqa san walii qabanii kennan odoo daftee mallaqa san osoo fixin osoo balleessin jecha daftee hojiirra oolchite waa tokko tiinuu hojjetti kijiba Itoophiyaa yoo galanii kumni 100 maal hojjetti kumni 50 maal hojjetti dhiisi boo hay kuma 50 lukkuu bittee yoo horsiiste maaltu bade lukkuun killee buufti killeen takkatti birri 15 birri 10 Itoophiyaa laayida 30 ta'ee jiran akkasii 16 beekon inna birri 10 iyyuu haa jennu killee takka birri 10 guyyarraa lukkuun faranjii
guyyaarraa hin buusti akka nyaataatti kenniti ashi guyyaarraa fakkeenyaaf lukkuun shanii yoo kasii buuftu taate birri meegalchite birri 50 galchite jechaadha argite dallaa kee keessatti bishaan birkaa yoo qabaatte an fakkeenyaaf bishaan birkaa qaba gizee Itoophiyaa jiru sanii guyyaarraa namni bitaa oola dhufe ganaman bitanii guyyaa hin bitanii galgala hin bitanii even yoo bishaan birkaan hin jiraanne taate rottoo keessaa in waraabbatanii mallaqa kunis yoo walitti qabde ati ka kaffaltu ji'atti yeroo tokko kan gurguratu jaarikaa litiri 25 kana gatii qaba akkasi gurgurta ashi kana biratani kasala bittee jechaadha kasala kumtaala bittee hiitee biyya keenyatti kasala fayyadamna eenyumtu kasala fayyadamna qoraan fayyadamna eelee biddeenatiif hatta eelee dhaabbataa wata elektirikii haga sundaa miti amma kana malee amma kana haga sundaa miti kasalaa fi qoraanuma kana harree ba'aa bittee kasala kana warra baadiyyaarraa fi duraa bittee hiitee gurguratta injiraatan namni tokko sammuu fi yoo amansiisee biyya yoo gale jiraatuu hin danda'a garuu namni yoo sammuu isaan amansiisin anamma wallahi hojii fedhe haa ta'u biyya ambaatitti mana namaa dhiqee shintibeetii namaa dhiqee hatta shintibeetii ajooftu hunda hin dhiqaa jecha shintibeetii ajooftu tana hunda dhiqee akkamitti biyya kiyya yoo galee dhiquu dadhaba akkamitti dalaguu dadhaba ilaalime hin dadhabu din danda'a niin hojjedha jedhee inshallah yoo sammuu kiyya amansiise niin hojjedha jecha lakki an hin danda'u akkanaadha yoo jedhee sammuu kiyya hojjechiise an amansiisin hojjetuu hin danda'u namni yoo asii galle akkamitti jiraan amma namni hunduu komantii biraan an kennan iqaamaa balleessite hin galini abbaa jaafee fidadhu akkamitti galta biyya san keessatti jiruun qaali namni hundi kanan an aslan keessa tare wallahi nama dubbisu na jibbisiise nama na barreesse sagalee isaaniin dhageeffadhu yoo dhagees hin deebisu assalaamu alaykum salaam khalaas maaliif abdii si kutachiisuuf namni yaaliin isaa abdii si kutachiisuuf yaadii hoodee miti bakka yoo biyya galte akkam taata maali taata abbaa jaafee fidii asii wajji jiraadhu yookaan ati abbaa jaafee bira deemi bakka komantii ala keef isaanii si kennan hundumti isaatu jecha kanaafuu ati maal godhuu qabdaree waan namni sin jedhu kana xannashtee dhiistee khalaas ufii keeti jecha bakka inshallah ani nin dalagaa nin jijjiirama jettee itti yaaduu qabda jechaadha kanaafuu obboleewwan kiyya waanuma fedheeyyuu haa ta'u hammuma fedheeyyuu haa ta'u wallahi namni tokko dalagee jijjiirama yoo jedhe dalagee ni jijjiirama kanaafuu xayyee ana ati maal taate ana ajaabeekiyya ani bara faanati yaasoftu kuni arabiffaa fi oromiffaa fi ingiliffaa waliin agaluu dide ana naka sani dhiifama obboleewwan kiyya kaayaa'u injiraamire haati ilmoo akkasuma yeroo tokko siyaasaa yeroo tokko ilmootti yaasaati kanaafu wallahi alazim akkamitti galaa namni hedduun ani waggaa hedduu akkamitti galaa yoo asii gale maal taa jedhee anas san jiraadhe yaadeen beeku akkas wallahi nin gala maaliif nama ani sanafsee ta'eerloom hojjetadhee jijjiiratu hin danda'a nin gala jedhee sumoonni jedhe garuu namni achinatti dubbatutu yaa zaytoo yoo xiqqaate akkaawuntii kee keessaa kumuma 100 kallee taatu qabadhu maalii ta'inaan jedhan obboleetti kii tokko jira kaan gafa kiyyaa kaan irraan dhaladhe amma dhiyoo tana sila dhiyoo tana hin gala osoo jettu maaliif hagana turte osoo hin gala jettu bara waggaa geette jennaan bara akkaawuntii keetirraa 100 yoon qabaatiin hin galin jedhanii na gorsan jennaan habiibti naan jette 100 miti 500 qabaadhu naan jette yoo ati nin dalagaa nin jijjiirama jette nin jijjiiramta birrii xiqqoonu naan jette yoo ati jijjiiramu jette jijjiiramtu callisii gali naan jette moo lazima akkaawuntii irraa 150 akkas qabaatu asummaan nagaan gali naan jette wallahi hamilee natti taate isii fi haadha kiyya abbaa kiyya namni kunniin immoo harka qullaa akkamitti galta hin galini obsi dalagii waa harkatti qabadhu annama akkas naan jedhu dubbadhu beetanii deebiin deebisuuf garuu qallaalii san jibbu qallaalitti hin aaru inde wallahi nama hagan harkatti qabattu malee hin galin siin jedhu khalaas moo laazima yaani waan sossootun jechuun isaanii bareeda garuu galtee ati wallahi lukkuu lama ila yoo xiqqaate lukkuun kuma bira tarti 5,000 yoo qabaatte lukkuu yoo manatti ijaarte lukkum san horsistee jiraatu hin dandeetta ganna dhibeen sun hin jira dhibeen isaan ajjeesu sun
ta'us ati dawaa bittee fi kaan jettee re'ee ilmoo bittee amma re'ee ilmoo tokko bittee yoo qallabdee gurgurtee ji'a lama ji'a sadii qallabdee yoo gurgurtee hagam si baasa wallahi namni kenna ufumaa hiyyummatti uffixa inshallah ka rabbiin khayri haa godhu mee anillee nama akka afaaniin jedhu kana anuuf laaluu barbaadan akka afaaniin jedhu kana hojjedhee agarsiisa moo akka afaaniin jedhu kana hin ga'u jedhee uf laaluu qabamee yoo biyya galee inshallah rabbiin haa galchu gaafa biyya galee immoo ni laala dhugaa muciyyoota ka dhiyootan fakkeenya hedduurraa fudhe wallahi maal gootii lukkuu indaaqoo kana yeroo rakasaa bittee yeroo ayyaana irratti yeroo huddii gurgurataa jirti goobasiidha laala argite asi jira